Mana yaala dhufte? Achi ottaanse. Deemuun akkamitti fiddan yeroo fiddan? Qabneetii manuma shanangii bee keessatti yaalamaa turte qabnee kutaa kutaa malee isaa ture. Qabdanii yoo baatta malee deemti. Baay'ee fincaanii gadi ba'uu dandeessu qeetti immoo. Qabaame kuttaatti. Bifa ishee miidhaan gochuu qabu natti gargaari. Walbaatanii mana agarsiisu tokko. Amma akka isheen fiigdu namni amanu amma eenyu? Amma akka isheen fiigdu. Amma miila haaraa fidaaf gooftaan. Ameen jedhaafi. Amma miila haaraa fidaaf isheedhaaf. Nama danda'u keessaa tokko isheedha. Haleluuyaa. Namni kan biraan deemuu hin dandeenye taa'uu hin dandeenye yoo jiraate baay'ee. Rakkoo ijaa rakkoo duudaan deemuu kan hin dandeenye kan hin argine yoo jiraate harka ol fuudhaa hospitaalarraa kan fiddan yoo jiraattan. Harka ol fuudhaan argisiisaa. Hospitaalarraa kan fiddan nama ija hin argine nama deemuu hin dandeenye kan biraan harka ol fuudhaan argisiisaa kan deemuu kan hin dandeenye rakkoo miilaa rakkoo ijaa kan qabu namni kan biraan yoo jiraate namni kan biraan irraa fuudhimee kan maalirraan kan kee akkasii ta'e kun Kooshitti baay'ee achumaan ija godhatee guddatee malee. Maal ta'e maal yaala? Eessarraa dhuftan biyya eessarraa dhuftan? Iji tokko dargu tasuma iyyuu achirra ta'a. Deebisan ishee. Maal siin jedhe manni yaalaa amma isin miila kana ilaalaa. Lafa siin ejjetu kun. Amma namatti akkanni si ejjetu. Harri maal liqaniin? Isheen sanbata dhuftee dhugaa baati. Iitoon kun amma hin badaammuma. Sanbata miila kan biraatu dhufa amma ilaalaa. Inni viidiyoo kana waraabamaa jira asirratti siin argisiisa. Miilli kun amma miila kan biraa ta'aaf. Sanbata miila kan biraa ta'e dhufa miilli kun. Waaqayyooti miila kanarraatii sadiinni jedhe sana kaasamu. Ameen jettanii bareechiftanii. Gaafa kan ishee asii fayyu hankeemmoo waan biraan haa fayyu. Gaafa ishee asii hidhaan hiikamu hankeemmoo hidhaan kee. Hidhaan maatii kee. Lafa ati bira geessus yoo bira geessus mahumaayyuu gochuu kan hin dandeenye. Sanaasitti waarga nama waan namaaf kaa'ame irra ejjette mucaan kun. Yeroo dhiyootti parlaas ni ta'a dhaqni ishee kun. Har'a galgala gara gooftichi kee ishee gadhiisa. Yoo isin qabdan malee socho'uu hin dandeessu tasa. Hin dandeessu. Yoo isin qabdan miilli kun lafa hin ejjetu yoo isin qabdan malee. Hin dandeessu. Erga yoomii? Ulee qabattee gadi baati. Erga yoomii? Amma torban sanyii darbees. Tasa hin dandeessu erga sana. Hin dandeessu. Biddeena nyaatu akkamittiin taa'a akkamittiin gala jettee biddeena si nyaatu calma jettee teessi. Amma buddeena nyaanna amayyuu? Nyaattu. Tasuma iyyuu Eenyu ganna baasaa akkamittiin taa'a jilbi koo nan deebi'u jettee si biyya akka buteessi. amma kana hunda moo? Bucuu nyaatte akka kan namaatti nyaattu. Ayya ishee gargaara har'a gooftaan Yesuus. Haleluuyaa. Ameen 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 doolaarratti baay'ina. Doolaarratti ati jeena kiraarratti maayii boonus meedha. Beelarratti gaalaadha dhaabbateetti jeena noosota nama yaade. Beelarratti goota kaamasuha. Beelarratti kaamasuha tipe. Edana biga suke mandira dia. Maka Yesus Kristus. Beelarratti
Tidak kuat demai. Ia bala suhaya tidak karai. Masya. Ilkian aku bakal lagi sama ber. Itu aja sister. Jangan ada di baca di bawah Ustaz. Bakal lagi saja saya di baca Fatihah. Sakarna dula badina magas. Haleluya. Dia mama minta kita. Amen. Haleluya. Dia beres dia. Yesus temanlah bude. Mereka akan apa nabi? Obdan deh, biar mereka akan kes. Nami sih tiba sudah obdan deh. Fik dia mama obdan deh. Jette akka mana cita abiddi qabateetti achi abiddi qabatee boba'aan argee anoo dhubeera isa badaa itti rakkate nama hiikamteetti naan jedhe amma irratti hamdi banaan jedha irra gooftaan attam gootan nanarra galgala faarfannaa barreessuu jalqabdi naan jedhe arram seexanni naaffisee nama keessaa yashuuf jedha waaqayyo dubee itti ergaidha qaalluun naaffisee paalaas gochuuf jedhas yesuus immoo dubee itti gasheedha harka kee mirgaan laafurii namatti ta'ee lafa salphinaan marfamtetti galgala gara ulfinni dursee si qaqqabeera. Eewwan barannaa inni sirratti yaadame afeera inni gooftaa yaada sirratti raawwatameera. Bishaan fidi mee? Bishaan fidi ishee basiin kadhadhaa. Asii nama 8 sila argaan ture nama 8. Namni 8 as keessa jiru namni 8 as keessa jiru. Nama 8 kana maanyi naan gooftaan televizyiinii wayina argisiise. Namni 8 gabaran baruma isaaniitti naan jedhe. Amma utuu namni ameen jechuu dhiisee namni 8 ammas keessa dhaabatu danda'e. Nama 8 kana haa ta'u. Xommaa irratti abidda haa ta'u. Dibata waldaa keessaa qofa osoo hin taane dibata gabaa keessaa dibata yeroo suuqii galan dibata yeroo taaksii seenan dibata yeroo baajaaji seenan diinni danda'ee biran teenye diinni danda'ee isa keessa hin laalle isa akkasii irra kaayarra. Calli badhaasi nama sadi nan dhaabadhadhaa hin dhaabatu ammas keessa dibargaan jira maa yoo keessama miti guloolla zama olkoo taayota nama siyama laksan daloone biraata akkoo nama sokoo mawuta nyama aabilee rababa sokoo pawuta nyama dibata kana gargaraati haala keessa yoo tokko aayituudhaan neema aayituudhaan taatike ofuu margee aayituudhaan taatike achas kuttati gloria de vosso compo aiuta ne massiama avrebbe vosso aayituudhaan taati dibata amma gargara kana ta'uun awgoon pawuta ne assempe dikoo atakwama ni chikolo soma dibata kana ta'uun dikoo dikoma aayitu kana ta'uun achas kuttati ani kan aayituudhaan tu humna dhiiga walichaati bishaan kana biddaa digatti gargareera. Vela la dita di jodo soma krala diama revelado sotai. Men
Rosso, Corala di Bilbai Dosen. Zambawi gosoon tokko nama mashia barada baba siama. Amma irribatta bomi ittarufu mafarfanna. Humna magala gufta. Warra isheen naafisuuf deemee humnaan akaatu. Warra isheen naafisuuf deemee humnaan akaatu. Eeyye humnaan irratti akaatu. Ol fudhaa argeessan mirgaa. Ol fudhaa argeessan mirgaa. Laa waan galgala kana sii ta'uudhaa qabu si bira haa gabu. Tora tora galer funark. Amma itiraafte kanama. Tora galer fagaruan adam. Waan ibsane garuu gargar hin baafne. Lammaa kaasee garuu gargar sii ba'ee waan tokko lama sadii miti. Ergaan biyyaaf ta'u dhufu gara kee. Maal waa'ee nama kanaaf galateeffadhaa fi bareechaa jira. Deemi dhaqiisaa gati. Yesus bara baraan gooftaadha. Yoo dhaqiitaa. Biraa keessa kan. Tanis amantaa kan biraa keessa.